Sababa garee shororkeessaa TPLFtiin lammiilee qeef qabeenya isaanii irraa buqqa'anii fi dhaabbilee amantaa diigaman deebisanii ijaaruuf koreen qabeenya walitti qabu hundaa'uu isaa sababa gochuun kan ibsa kennan pireezidaantiin mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Muftii Hajii Umar Idrisidha. Naannoowwan kunneenitti lammiilee buqqa'anii fi dhaabbilee amantaa diigaman deebisanii ijaaruuf uummanni Itoophiyaa tumsa akka taasisu pireezidaantichi waamicha dhiyeessaniiru. መስጊዳቸው ፈርሷል፣ ቤተክርስቲያናቸው ፈርሷል። Maskiin bataskaannii fi manni isaanii diigameera. Waanjoon isaanii ibiddaaf ta'eera kan jedhu dhageenyeerra. Kanaafuu yeroo gara qe'ee isaaniitti deebi'an waan nyaatan hin qaban. Maaliif meeshaan isaanii hatameera, minaan isaaniis ooyiruu irratti hafeera. Kanaafuu sadarkaa lammataa irratti wanti gochuu qabnu wal gargaaruu fi wal utubuu qabna. Iddoowwan mana amantaa deebi'anii akka ijaaraman deeggarsa ni barbaachisa. Manni barumsaa fi manni yaalaa diigames deebi'ee ijaaramuu qaba. Koree qabeenya walitti qabu dhaabneerra. Lakkoofsa herrega baankiis banneerra. Kanaafuu akkaawuntii baname kanatti immoo hawaasni keenya musliima kiristaana osoo hin jedhin lammii keenya gargaaruu qabna. Hundi keenya iyyuu akka irratti hirmaannu waamicha koo dhiyeessuun barbaada. Masjiidnii fi manneen amantaa akkasumas lammiilee miidhaan irra gahe hagam akka ta'e koreen adda baasuu hundaa'eera kan jedhan Muftii Hajii Idris abbootiin amantaa fi jaarsoliin biyyaa akkaataa biyyi itti tasgabbooftu uumuu qabus jedhaniiru. የሃይማኖት አባቶችም ሆነ የሀገር ሽማግሌዎች ታገለው abbootiin amantii jaarsoliin biyyaa abdii kutuu hin qabani. Akka rakkinni kun dhaabbatuuf waan danda'an hunda gochuu qabu. Abbootiin amantaa fi jaarsoliin biyyaa Itoophiyaa iddoowwan adda addaa jiran dhiigni namoota qulqulluu dhangala'uu hin qabu. Nuti adda ba'uu hin qabnu. Akka jedhanii fi daandii nageenyaa akka uummatatti agarsiisan jedha. Haamilee biyyummaan ka'anii uummata kana tokko akka taasisan jedha.